Jireenya amma nuun keessa jiraachaa jirru kana keessatti akka tasaa ta'e namni tokko suusii alkoolii, suusii sigaaraa fi caatii kanarraan kan hafes suusii qorichoota sammuu namaa adoochanii qaba yeroo namaan jedhu gurra keenyaaf waan haaraa ta'uu dhiisuu danda'a ta'a. Garuu asitti immoo wantan isinitti himuuf jedhu kun waan amanuuf nama rakkisuu fi kunis jiraa'ee waan nama jechisiisudha. Argamees dhaga'amees haala hin beekamneen firaashii yookaan ispoonjii nyaachuun anaaf araada yookaan suusiidha nama isiniin jedhu tokko yeroo dhageessan ajab isin jechisiisuun isaa beekamaadha. Wanti kun amanuuf yoo isin rakkisellee firaashii yookaan ispoonjii nyaachuudhaan firaashii nyaachuun suusii yookaan araada natti taheera kan nuun jettu addunyaa kana kan ajaa'ibsiiste waa'ee dubartittii kanaa isiniif qabadhee dhufeera. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Ana Suraafeliidha. Warreen chaanaalii Oromoo jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan wantoota addunyaa kana irratti uumaman gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo koomentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo isiniif qabadhee dhufeettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Ameerikaatti namoonni hedduun suusii yookaan araada garaa garaa keessa baay'inaan akka galanii jiran beekamaadha. Suusiilee namoonni beekuu fi hin dandeenye seenaa namoota suusii keessa galanii jiranii tokko tokkoon kan dhiyeessu My Strange Addiction jedhamu. Guyyaa guyyaadhaan namoota suusii keessa jiran kan fidee dhufudha. Namoota kana keessaas dubartittii kana qabatee dhufee jira. Jennifer jedhamti. Firaashii isheerraa kan hafes firaashii haadha isheellee nyaattee fixxee jirti. Gaazexeessaa gaaffii gaafachaanii ture faana yeroo dubbattus ispoonjii kana nyaachaa turte. Argamees dhaga'amees haala hin beekamneen firaashii yookaan ispoonjii qirxif gootee nyaatti. Jennifer ammayyuu akka ispoonjii kana nyaattee hin quufne dubbatti. Yeroo ijoollummaa isheetii jalqabdee firaashii nyaachuun kan suusii itti ta'e Jennifer dubartittiin jedhamtu kun ispoonjiin isheen nyaattu kun waan hin daakamneef furdina hin barbaadamnee fi lubbuu isheellee baasuuf haala sodaachisaa irra akka jirtuu fi urachuu garaachaatiif illee saaxilamtee jirti. Piroograamii koo duraanii isiniif qabadhee dhufu keessattis akkuma yeroo hunda jedhu addunyaa kanarratti wanti hin dhaga'amne malee wanti hin uumamne hin jiru nama jechisiisa. Inni kunillee kan amanuuf nama rakkisuu fi gocha nama ajaa'ibsiisudha. Jennifer namni maallaan jedha osoo hin jedhin qirxif gootee firaashii isheen nyaattu kun maal sitti jedha jettee gaafatamtee turte. Isheenis nyaata caalaa akka jaallattuu fi osoo ispoonjii kana hin nyaatin yoo oolte gaddi akka itti dhagahamaa oolu gaazexeessitootaaf dubbattee jirti. Jennifer inni manaa qubsuu dinnaan yeroo karaa irra deemtu fooliin firaashii kanaa fagoodha akka waamuunii fi firaashii gurguramullee yeroo argitu akka hin dhiisnee fi maaloo mucaa koo salphina keessaa naaf baasaa jettee haati Jennifer baay'ee gadditee haala mucaa ishee dubbatti. Firaashii nyaachuu dhiisaati. Maatiin ijoollee isaatiif nyaata yeroo hojjetu ijoollee keenya irratti miidhaa fi faayidaa isaatiif yeroo dhiphatu. Maaliif yeroo isheen firaashii kana nyaattu hin dhawwina jettanii haadha Jennifer qeequu dandeessu ta'a. Garuu dhugaan jiru gara biraadha. Jennifer humnaanis uleedhaanis ta'e gonkumaa dhiisuu hin dandeenye ture. Jennifer firaashii kana nyaachuu baannaan nagaa kan hin buusnee fi suusii kanaan qabamuu ishee amala ishee akka jijjiiree fi isa dhaga'uuf illee kan hin galleef ta'uunsaa haadha ishee qofaaf osoo hin taane namoota mari'achiisuuf jedhaniif illee ispoonjii kana gonkumaa dhaabuu akka hin dandeenye ofitti amanamummaa guutuudhaan dubbatti. Jennifer ispoonjii qofa nyaattee hin dhiistu. Akkuma namoota biroo nyaata ishee sa'aatii ishee eeggattee nyaatti. Firaashii akka nyaataatti osoo hin taane akka qoricha guyyaa guyyaadhaan ajajameefiitti boqonnaa tokko malee nyaachuun ishee lubbuu ishee haala rakkisaa keessa gasheera. Addunyaa keenya kana irratti suusilee baramoo tokko tokkoon qabamuun baramaa ta'ee jira. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Dubartittii firaashii nyaattu kun isin ajaa'ibsiisuu dandeessi ta'a. Kanarraan kan hafes Sheelaay dubartittiin jedhamtu kunis showuu kanarratti dhiyaattee turte. Suusiin koo kun rakkoo keessa na galchaa jira. Maaloo yoo furmaata qabaattan natti himaa jetti. Namootni bareedinaaf jedhanii sarjarii pilaastikii godhatu. Anatti garuu araada natti ta'ee jira.
boqonnaa tokko malee godhaa oola jetti. Harma ishee guddisachuuf jecha suusiin jalqabeen kun yeroo ammaa harma ishee guddisachuurra dabarte sarjarii kanatti qoofuu dadhabde hamma qaamoleen harma ishee somba ishee irra taa'uttii fi fayyummaa ishee irratti illee miidhaa cimaa geessisaa jira. Dubartii kanatti sarjariin pilaastikii kun araada itti ta'uu isaarraan kan ka'e hospitaala garaa garaa irra deemuudhaan sarjarii pilaastikii kanaa yeroo hojjisiifattu guyyaa baay'ee afaan du'arraa afuu ishee ni dubbatti. Qaama ishee artifishaaliidhaan boca isaa kan jijjiirtee fi kan guddiste akkaataa itti raftuu fi doktoroonni akka ajajanitti gara tokkoon yoo rafte malee akka harkaan of ajjeestu itti himameera. Hirriba to'achuu hin dandeenye akka isheen birrannaadhaan jiraattu godheeraani. Gocha ishee kanattis haa gaabbitu malee Sheelaay ammas taanaan sarjarii kana addaan kutuu akka barbaannee fi gonkumaa dhiisuu akka hin dandeenye dubbatti. Amma akkas taatee illee abjuun ishee sarjarii pilaastikii hojjechiisachuudha. Namoota araada hamaa keessa galanii bahuu dadhaban keessas Maargaaret dubartiin jedhamtu kun tokkodha. Maargaaret haala adda taheen kanniisaan hiddamuun araada itti tahee jira. Osoo kanniisaan hin hiddamin yoo ooltes guyyaa guutuu natti hin tolu jetti. Kanniisonni iddoo isaan jiran deemuun ofuma isheetii dubbii barbaacha kan of hiddisiistu Maargaaret sammuu ishee caalaa kanniisonni guyyaa guyyaadhaan inni isaan hiddaniin fayyummaa ishee irratti dhiibbaa fida laata waan jedhuun mana yaalaa deemtee ilaalamtee turte. Garuu kana wanti jedhu rakkoon sammuu ishee hin muudanne. Maargaaret hiddamuun kan gammachiisuun akkasitti itti fufnaan harkaan akka of ajjeestu doktoroonni itti himaniiru. Isheen garuu gonkumaa dhiisuu hin dandeenye. Araada waan itti taheef of hiddisiisuun hojii ishee guyyaa guyyaa itti tahee jira. Baay'een keenya kanniisni nu hidda jennee sodaachuu dandeenya taha. Maargaaret garuu iddoo isaan jiraatan deemuudhaan of hiddisiisuun qorichummaa itti tahee jira. Maargaaret dulluma keessa yeroo deemuu dadhabdu kanatti illee waan yaadde kana gochuu gaafa dadhabdu iddoo teessu kanatti waan yaaddu kana akka gootu himti. Seenaan ishee kunis addunyaa keenya kana ajab jechisiiseera. Yeroo baay'ee dubartoonni araada adda addaa haa qabaatan malee dhiironnis suusilee hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galanii yeroo rakkatan ni mul'atu. Haaluma kanaan dargaggeessi maqaan isaa dha'amu kan hin barbaanne tokko foolii kophee fuunfachuu akka jaallatuu fi iddoo garaa garaa deemuudhaan kophee durii fi kan kahatame fuunfachuun akka araada cimaa itti ta'e lammiin chaayinaa tokko dubbateera. Namoonni baay'een gochi kun sobadha haa jedhan malee wanti ajaa'ibsiisaa fi amanuun nama rakkisu kun dhugooleen kun garuu raawwatamuudhaaf sekondiidhaaf illee boodatti hin jenne. Guyyaa guyyaadhaan wantoonni ajaa'ibsiisoo fi barsiisoon akkasii akka isin ga'u yoo barbaaddan chaanaalii Oromoo Remote jedhu kana subscribe gochuun argachuu dandeessu. Qophiin har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Aga viidiyoo biraatiin wal agarrutti iddoo jirtanitti hundi keessanuu nagaa naaf tahaa.